ganda geemii gaabbaa naannoo Faazee jedhamutti obbo Maamudii Toonnoo nama jedhamu fuudhanii dhaqanii aanaa Beekii naannoo gabaa Kamisaa jedhamutti ajjeesanii bakka itti galan. Kan haadha manaa isaallee ijoollee isaallee fuudhanii deemanii dhaqanii isa ajjeesanii karaatti gatanii isa booda maatii isaa gadhiisanii galanii jiru jechuudha mana isaaniitti akkuma dhaqanii mana doogayii ta'an jechuudha. Namni kan biraan jiraataa aanaa Qondaalaa ta'an sababa wal fakkaatuun maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hawaasni sodaa nageenyaa hamaa keessa jira jechuunis ibsaniiru. Sodaa guddaa olaanaa qaba. Kan taanaan ganama taanaan galgala kanaan guyyaatti sodaa guddaa olaanaa qaba. Kan irra ga'u eegichaa dhiitichaa darara kan irra ga'u jechuudha. Ajjeesuudha kana kan irra ga'aa jiru jechuudha. Mucaa daa'ima ola deemtullee kan ajjeesaa jiranidha. Kunoo kaleessa kanaan ingida kanaan waraanni mootummaa sochii hamaadhaan uummata kuruu deemu dararuudhaan uummanni jira baqatee bosonatti nam'ee jira baqataa jira jechuudha. Akka itti qotee akka itti aramatu dhabee akka itti maasiillee qulleeffatu harangama waan gara maasiirraallee qulleeffatu dhabee rakkachaa jira jechuudha. Samba duraa taa'atii torbarratti uummata ganda kaabbachee dhimmoo lafa jedhamutti uummata yaa'ee abooshaadhaan waltajjii gaggeeffataa jiru irratti kan meeshaa dhukaasanii kan bilisummaa hojii Oromoo ta'uu fi gidduu jaa'ee meeshaa irratti dhukaasanii kanaaf uummata sanallee tamsaasanii uummanni hamma yoona kan manatti hin galintu jira jechuudha. Namoonni nagaan hidhamuunis itti ufeeraa jedhu jiraattonni aanaa kanaa. Beekumaa Tolosaa namni jedhamu tokko gaafa hiriirri ba'amee jiru hiriira baatu dirqamaan ka'aa jedhanii uummata reebsisanii hiriira baasnadanii qabaniidhanii ijoollee namni torba immoo ijoollee magaalaa dhaqanii caatii isaanii daldalanii jimaa isaanii daldalanii nyaatanii bulan kan bulan jedhanii miseensa shaneetisanii jedhanii nama qabaniidhanii jiru. Jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii qoodan akka jedhanitti yeroon kun yeroo qophii qonna gannaa ta'uu ibsanii qaamni mootummaas ta'e waraanni bilisummaa Oromoo qonnaan bultootaa fi jiraattota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne gaafataniiru. Dhimma ajjeechaa namoota nagaa irratti jimaata darbe raawwatameera jechuun jiraattonni himan irratti bulchiinsa aanaa Qondaalaa, bulchiinsa godina Wallagga Lixaa, waajjira nageenyaa godina Wallagga Lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uutii kanaan dura ajjeechaa naannoo Amaaraatti raawwatameera jedhameen walqabatee sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennanii kan turan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Laggasee Tulluu humnoonni nageenyaa mootummaa dhaabbilee siviilii dabalatee namoota nagaa irratti hin xiyyeeffatanii jechuun tarkaanfileen fudhataman akka hojimaan biyyatti heeyyamuun seeraan qoratameeti jechuun ibsanii himannaa irratti dhiyaatu kan hin fudhanne ta'us ibsuun isaanii. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa labsii qonnaan bultoonni lafa isaanii qabsiisanii dhaabbilee faayinaansii irraa maallaqa liqeeffachuu danda'u jedhe har'a raggaasiseera. Manni marichaa har'a caamsaa 6 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yaa'ii isaa idilee gaggeesseen wixinee labsii bulchiinsa lafa baadiyyaa fi itti fayyadama isaa dhiyaate sagalee guutuun raggaasiseera. Sadarkaa diinagdee siyaasnii fi hawaasummaan biyyattii irra geesseettu waliin wal madaalchisuuf labsicha baasuun barbaachise kan jedhe manni marichaa waggoota 18 darbaniif labsiin itti fayyadamaa fi bulchiinsa lafa baadiyyaa lakkoofsa 456 muraa 1997 hojiirra ture irratti fooyya'insi taasifamuu walitti qabaan koree dhaabbii dhimma qonnaa obbo Salamoon Laalem mana marichaaf ibsaniiru. Fooyya'insoota labsii duraan ture irratti taasifaman keessaas qonnaan bultoonni lafa qonnaa isaanii akka wabiitti qabsiisuun dhaabbilee faayinaansii fi baankiiwwan irraa maallaqa liqeeffachuu akka danda'anidha. Akka labsii haaraa kanaattis dhaabbanni faayinaansii liqicha liqeesse lafa baadiyyaa wabiif qabate yoo liqeeffataan maallaqa liqeeffate deebisuu baate lafa sanatti fayyadama malee dabarsee gurguruu hin danda'u jedha. Liqeessaan yeroo inni laficha itti fayyadamus naannoleen ofii isaanii murteessu jedhe garuu inni guddaan waggaa 10 caaluu hin qabu jedha. Labsiin kun isa kanaan dura dhaabbileen maayikiroo faayinaansii liqaa kennaa turan bakka bu'a osoo hin taane filannoo akka ta'es ibsameera jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase. Magaalaa Gondarirraa gara aanaa Matammaatti imaltoota konkolaataan deemaa turan irratti hidhattoonni haleellaa raawwataniin namoonni 5 ajjeefamuu kanneen ijaan argine jedhan dubbatan. Namni umurii dargaggummaa irratti argamu maqaan koo yoo himame ammas rakkoo biraaf nan saaxilama jedhee fi torban darbe gaafa roobii eebila 30 bara 2016 magaalaa Gondaritti kan argaman haadha koo waliin ayyaana faazigaa kabajeen osoon deebi'u aanaa Matammaa bakka Naggaadee Baahir jedhame beekamurraa ba'ee bakka addaa Kumarbar jedhamutti namoonni meeshaa waraanaa hidhataniiran bosona keessaa ba'uun konkolaattota irratti dhukaasa bananiin namoonni baay'een rukutamanii madaa'uu ibsuun innis miila isaa rasaasaan rukutame amma hospitaala Matammaatti yaalarra akka jiru ibseera. Akka namni kun jedhetti namoonni hidhatan kunneen konkolaattota
imalarra turan itti dhukaasuun erga dhaabsisaniin boodas namoota irraa buusanii gara bosonaatti seensuu yaalaa turan. Namoota hin deemnu jedhanii didan rasaasaan rukutuun ajjeesuu isaanii akka argees sagalee Ameerikaatti himeera. Namni biraan konkolaataa minibaas jedhamee waamamuun godina lixa Gondar Tikildingaay gadaamii madaanaalamii Qaraaniyoo irraa maatii gaafachuuf gara Qaaraatti imalaa ture jette sababa hidhattoonni dhukaasa nutti bananiin harki koo rasaasaan rukutameen madaa'eera kan jette konkolaataa isheen irratti argamtu dabalatee konkolaattonni gara 10 ta'an hidhattoota kanneeniin dhaabsifamuu ija koon argeera jechuun sagalee Ameerikaatti himteetti. Hospitaala waliigalaa Matammaatti hojjetaa kutaa ariifachiisaa ta'uu isaanii kan himan obbo Seefuu Alle namoota guyyaa kana rasaasaan rukutamanii dhufan 3 keessaa tokko yaala fooyya'aaf gara Gondaritti geessameera jedhanii namoonni 2 immoo asumatti yaalamaa jiru jedhaniiru. Itti dabaluunis rakkoon akkanaa irra deddeebiin naannoo kanatti raawwatama jedhanii mootummaan xiyyeeffannoo itti kennuu qabas jedhaniiru. Hoogganaa godinichaa namni ta'anii fi maqaan isaanii iccitiin akka qabamuuf kan nu gaafatan namni tokko guyyaa sanatti hidhattoonni gochicha raawwachuu odeeffannoon isaan qaqqabuu ibsanii hidhattoonni kunneen namoota nagaa 30 gaafa sana butanii fudhatanii deemus naaf himaniiru jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaawutu gabaase. Innaa waraana naannoo Tigraay dubartoota hookarri saalaa irratti raawwate yaaliif baasii ofiin kunuunsaa akka turan Siister Kaahisaa Hagos dubartoota humnaan gudeedaman kanneen 400 ta'aniif tajaajila kennan ta'uu ministeerri gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa Kaanaadaa Ahmed Hussein beeksisaniiru. Hojjettuu hospitaala Addigiraat kan ta'uun Siister Kaasaa kan Addigiraat kan ta'an Siister Kaahisaan badhaasa dhaabii nagaaf nageenya dubartoota Kaanaadaa qopheesse badhaafaman. Siister Kaahisaan badhaasa sana erga fudhatanii booda badhaasa sana maqaa dubartoota hookarri saalaa naannoo sana keessatti irratti raawwateef maqaa ogeessota fayyaa isaan gargaaraniin akka fudhatan ibsaniiru. Ministeericha akka ibsanitti mootummaan Kaanaadaa kan deeggaru waaltaan eegumsa fayyaa 7 hojiirra kan jiran ta'uu ibsee dubartoota hookarri saalaa irratti raawwateef tokkummaan mootummoota $65 miliyoona ramaduusaa tuqaniiru. Gara oduu taanutti naaceen immoo waraanni Kaameruun kaleessa naannoo daangaa Chaadiif Naayijeeriyaatti namoota garee finxaaleeyyii Booko Haraamiin butaman turan 300 baraaree jira. Namoota nagaa kanneen shororkeessitoota Booko Haram irraa baraarfaman 300 waraanni Kaameruun daangaa giddu galeessa Naayijeeriyaa fi Chaad irraa fuudhee gara buufata waraanaa kaaba Kaameruunitti argamutti geesseera jedhe. Akka humni waraanaa Kaameruun beeksisetti duula sakatta'iinsa daangaa Alfaa jedhamuun garee finciltoota Naayijeeriyaa irratti tarkaanfiin fudhatameen hedduun isaanii ajjeefamaniirus jedheera. Faaxumaa Omar kan umuriin ishee 37 hanga gaafa eebila 17 guyyaa Booko Haraamiin butamtutti daldaltuu fuduraalee gaarii ta'uu ibsuun loltoonni Booko Haram gaafa eebila 17 waraana guddaa banuun ishee fi miseensa maatii ishee 3 butanii erga fudhataniin booda bosona naannoo hara Chaad cinaa jirutti namoota nagaa hedduu waliin dhugeessanii jechuun ibsiteetti. Televiziyoonni mootummaa Kaameruun wiixata kaleessaa viidiyoon akka agarsiisetti buufata waraanaa Kaameruun godina Dabaangaa kan daangaa Chaadii fi Naayijeeriyaa irratti argamutti namoonni Booko Haraamiin butamanii baraarfamaniiran konkolaataa humna waraanaarraa yommuu buufaman mul'ateera. Namoota nagaa Booko Haraam irraa baraarfaman kanneen keessatti baay'inaan dubartootaa fi daa'immaniitu argama kan jedhe waraanni Kaameruun namoota nagaa kanneen baraarsuuf loltoonni mootummaa 200 ta'an irratti hirmaataniirus jedheera. Bulchaan kaaba Kaameruun Midiyaa Bakarii ergaa pirezidaantii Kaameruun Paul Biyaati jechuun humnoota waraanaa duula kanarratti hirmaachuun namoota nagaa baraarsaniin hojii boonsaa hojjetaniif baga gammaddan jedhaniiru. Booko Haram namoota nagaa butee fudhatu kanneen kaan isaanii loltummaaf yommuu leenjisu kaan isaanii immoo maatiin maallaqa kaffaluun akka gadhiisu taasisaa tures jedhameera. Tarkaanfiin amma humni waraanaa Kaameruun fudhadhe jedhe humna waraanaa Naayijeeriyaa fi Chaad waliin ta'uu fi dhiisuu isaarratti wanti ifatti dubbatameeru hin jiru. Wixata kaleessaa Gaazaa keessatti hojjettoota dhaabbata tokkummaa mootummootaa irratti haleellaa geggeessameen lubbuun nama tokko dhabamee jira. Itti aanaan dubbii himaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Faraan Haaq akka mirkaneessanitti wixata kaleessaa waraana Gaazaa keessatti deemsifamaa jiruun Raafaa keessatti hojjettoota isaa kan nageenyaa irratti haleellaa raawwatameen namni tokko du'uun kaan immoo madaa'uun gara hospitaala biyyoota Awurooppaatti geeffamuu ibsanii hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii gadda guddaa isaanitti dhaga'ame ibsataniiru jedhaniiru. Hoogganaa olaanaan dhaabbatichaa gochicha balaaleffachuun qorannoon akka taasifamuufis waamicha dhiyeessaniiru.
akkasumas maatii fi hojjettoota dhaabbatichaaf gadda isaanii ibsataniiru. Miidiyaan Hamaasiin hoogganamu akka gabaasetti immoo humnoonni Israa'el kibba Gaazaa Raafaa keessatti hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti haleellaa raawwataniin tokko yommuu ajjeesan kaan madeessaniiru jedheera. Dubbii himan dhaabbata mootummoota gamtoomanii itti dabaluun walwaraansi Gaazaa keessaa haala ulfaataa ta'een itti fufee jiraachuu isaatiin miidhaa guddaan namoota nagaa qofa irratti osoo hin taane hojjettoota gargaarsa namoomaa irrattis qaqqabaa jira jedhanii hoogganaa olaanaan dhaabbatichaas gargaarsa namoomaaf hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatuu fi booji'amtoonni hundi akka gadhiifamaniif waamicha hatattamaa irra deebiin dhiyeessaniiru.